السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو تداوتو عشان عندك كدرتو إجا كبجمتو تداوتو تكينيا راسمي هاي كوجنتو دراسة كنا أرديفني دبني جراك ماركتان كنا أرد ميشا تو بريدة ميشا لا فيديو برا جتامي قبل نسني دبني رأي جدا وتكينا ميشا ديزاين يدوانا جنب أردته رأي جدا وتكينا ما كنا بيتشار بالبلة تكنا وجنني بالبلة تربة تجردا وتكينا ماركتان كنا كنا أسيكي جرس تيجي نتو ولا دري أبدي قبل جدا وتكينا نون دساتو يوتو كتبون من الدنيا من كنت ما هو هذا من الفيديو كنا جنتو أنا شير لايك سبسكرايب وجنا كنا تعمل جدا وتكينا بريدة إيرا ورا أجنبي وقادر أجنبي فرندي تنجورا هذا لو فيديو ما جنتو Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana meeshaan kun meeshaa cidhaati. Haa ta'uti garuu meeshaa akkanaan dura hojjetne irraa waan adda isa godhu keessaa inni tokko guutumaan guututti laamneet irraa hojjetame jechuudha. Muka laamneetii jedhuu fi UV jedhamu wal keessa irraa hojjetame jechuudha. Mukni kun by the way baay'ee meeshaa bareedaadha. Egaa hundi keessanuu yeroo baay'ee odoo gama kanatti dhuftanii ka jedhu filannoo kiyyaa nama akka mataa kiyyaatti ashu. Hayyee daawwata kennaa akkuma gadi isiniin jedhee gara meeshaa kanaatti osoo dhuftanii hedduu bareeda. Meeshaan kun meeshaa biyya keessa ajajamedha. Meeshaa online ajajamee taane warri biyya keessaa mootuyyuu ni hubata waan ta'eef waan biyya keessa gizeen irra jiru waan beekaniif meeshaa haala kana ajajatan jechuudha. Meeshaan kun osoo walame osoo waan ta'e osoo haga fedhe bishaan jigee meeshaa qalamiin isaa kun uummata akka irraa hin qayyaramne jechuudha. Daawwata kennaa akkuma argitan kana meeshaa hedduu kwaalitiidha. Kumsaatiin osoo saamunaan illee bishaan illee jiidhanii wantoota kun qabachuudha. Kalariin immoo mircaa keessatti akka isin barbaadan kalarii kamiin jira. Argitanii asitti adiidhaa asitti gurraacha akka filannoo isaatti hojjennee jechuudha. Isa ta'a gama kanatti immoo yuubidha inni kun. Inni kun yuubidha. Immoo yuubidha akkuma argitan kana kunoo haala kanaan banameeti. Haala kanaan qabamaa biyya arabaa keessatti hin beeksanii isin haara wajjin sun hin taane garuu immoo ajajachuu irratti rakkoon keessatti maaliif kumsaatiin akkanumatti wanni jedhu sana ijjataa wajjin jechuudha hin barumsa. Kanallee ejjuu dandeettanii isin jechuu barbaadeeti wanta kwaaltii gisee hojjetattan isinumaaf isinitti himna jechuudha. Kabiraatti immoo midheeffirraa meeshaa qalamii dibamurra meeshaa kana osoo ajajjattanii hedduu isiniif gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ashan akkuma argaa jirtan kana hedduu isinii gaariidha. Muka kana osoo xalabattanii jetti irra caala isin immoo gatii kaameraa achaansuudhaan ani kaameraa maanii ta'uudhaan duuba ashan tokkoon tokko gatii meeshaalee kanaa gatii isallee isinii himti jechuudha. Wallaahi baay'ee meeshaa namatti toluu fi meeshaa irraan akka miidhagaati. Haga dhumaatiin hojii turuu keessaniif guddaa galatomaa isiniin jedha. Ani immoo warroonni chaanaalii kana taatan subscribe godhaa isiniin jedha jira. Viidiyoon immoo nama bira akka gahu nu fayyada waan ta'eef hundi keessanuu viidiyoo like godhaa. Ammaan ashaa wajjin guutumaan guututti turtiin keessan. Hayyee daawwata keenyaa akkuma reebsiin jedhe meeshaan kun biyya keessa ajajamee jira. Meeshaa sarbiitii abbaa ibsalaa ajaja jechuudha. Intala isaa gurguruudhaaf haala kanaan meeshaa kana wareegfanu ajajee fi jira. Akkasitti ajajee jira. Kumsaatiin ajajee fi jira. Algaa ajajee jira. Dureesiingii waan tokko illee turamne jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa yeroo jedhamaatiif abbaa ibsalaa haala kanaan meeshaa iyyuu argine jechuudha. Maaliif shamarran biyya arabaa jiran isaaniitti ajajatanii isaaniitti waan dhufu jechuudha. Sababa kana lolaa gurguddaati bareedina jechuudha. Akkuma argitan gara gisaan asiin banuu akka ta'e iddoo kana jechuudha gara laatti baasa. Sababni isaa gargaara shaaworii jechuudha. Gara shaaworiitti kini keessan akka baasan beeytan jechuudha. Biyya namaatti illee beeytan kun asillee qabannaa qaba. Maqanqalaa qaba jechuudha. Sun mul'atee yookiin qaba. Kun qulfii qaba jechuudha. Bakka keenya nama keessatti illee haala kana keessa seentanii qarqara dandeettan jechuudha. Qabannaa ittiin bantan qaba achiin jechuudha. Asiin immoo haala kanaan kunoo hedduu namatti tola. Duraamni kuni maal kana bichaadha kanatti hedduu babal'aa akka ta'e hedduu uffata dachaasanii keessa naqatan kun haala kanaan qaba jechuudha. Tokkoon sadii hedduu bal'aa ta'edha. Haala kana wanta cuqoma akka filannoo abbaa isii hojjetamee biyya jechuudha. Asitti iddoo uffata kan qaba. Kanatti immoo masaaba akka kwaaliti deemi. Akkuma argitan kan immoo isa bitamite hijiimsa akka wajjin ta'utti kenna. Haalaanii kana akka irraa amantaniiti hijiimsa qaba. Asi haala kana as keessa waan feeta hin keettanii as keessatti itti dhuftanii jechuudha. Kana immoo turatti yoo deebiftan namni masaaba as keessa dha malee waan baay'ee keessa dha inni malee ni shakku. Mee ilaalanii gara keessatti keessa isaa itti agarsiisa. Argitanii masaaba fakkaata malee waa takka waan qabu fakkaata. Cuftanii innaan namni kan gubbarra jiru beeka. Ka keessa immoo isinumatu beeka jechuudha. Asitti immoo uffata kan hin haftanii
gubbara mee qofi qabatti kan bakka Abbaa qabaachuu wayya sanuu qabaata qabaachuu wayya yeroon. akkasii kana haala kana hojjechiisanii viidiyoonii maakalla baay'ee warri galchana qorra yeroo ammaa beekamadha isin jedhee jira asirra meeshaa xixiqqaa meeshaa ittiin babbareedeettanii yaaddan as keessa galfachuu dandeettanii haala kanallee maramee taa'uu danda'a mana keessatti lakkee hojjettan immoo wanta barbaadan keessa deeganii cuftanii haala kanallee yoo keettan meeshaa akkam bareedudha akkuma argitan kan hojjetaa guddaa ta'e irra fileettinee jirra qabannaan isaa astamamaa ni ta'e jechuudha asillee immoo wanta barbaadan as keessa naquu dandeettanii iddoo qaba jechuudha as keessatti akkuma argitan kana isa bichaa miti asitti illee kunoo haala kanaan banama gamaa gamanatti barama as keessallee waan barbaadan daladdatu dandeettanii hedduu meeshaa kwaaltii jechuudha akka kenna kanatti amti wallaan isallee namni ajajana meeduun bira qabaayee bittee kana yeroo ammaa faashina waan ta'eef kun jalaalleen hedduu meeshaa kaatan qaba biftiin kuni hedduu meeshaa kaatan bicha meeshaa baay'inaan qabachuu osoo hin taane meeshaa keetii ta'e qabachuudhaaf sin fayyada meeshaa keetii keessa geettanii bareedumaaf saawwachuuf sin fayyada jechuudha gama kanallee akkuma sanii kunillee akkuma gamanaa banamu kana fakkaattiin duubatanii abdii qabaa meeshaa akkan kwaalitiidha algaa qubsaatinii fi bifeesinii jedheera algaa kana akka sirriitti ilaaltan barbaada maaliif yoo illee meeshaa akkan haalis jaaladha isinillee jaalachuu dandeettii waan yaadne jechuudha wanta kenna akka warra gara mataa mataa gubbarraa haala kanaan ka keessaa osoo hin taane kan gubbarraa tosuu ta'e achi deema jechuudha akkuma argitan kan inni kun mastaawatii mukaa yookaan dolaaba sumaalee itti tajaajilu san asii kanatti gaxxamamee fi jira garaachaan immoo akkuma achi qubatti hojjetamee jira kunuun gubbarraa haala kanatti deebistan jechuudha hedduu bareedaadha kunis isinitti mul'ata waan baay'ee isinitti faarsaa hojjechaa jiru jechuudha wanta kenna wanta gaariidha jenne ka hojjetadha isin jennu malee meeshaalee meeshaa hunda hojjetadha isin jechuu miti asitti illee kunoo masaaba abbaramu qaba asirra waan barbaadan takkaayuu dandeettan jechuudha kana fakkaata kan bichaa miti taasisaa abbaan kana tajaajila gabana jirti hedduu bareedu kataati asirra teessee abbaan ishee galateeffata abbaan ishee uffata haala kanaa waan barbaadde as keessa yeroo keessallee asillee kan jechuudha waan barbaadde as keessa nama dhaabbee barbaadde bosan doraddartu haala kanaa itti fayyadamaa meeshaa shaatarii ta'e kunoo hedduu bareedas immoo masaatiin isaa haala kanaa gaxxamamee jechuudhaan hedduu jaaladhe meeshaa talaaf abbaan ishee kana isinillee akka jaalattan hojii qaba jechuudha abbaan isin qaayii godhaa fi isinillee mootutti gaarii isin gaarii bareedaa isin taasiseerani kun immoo tiyyuu dulaa mana bira ta'e jechuudha meeshaan kunillee biyya keessaa sun jedhe gabiddaa bunaa maxxaramee kumatiin maxxaramee meeshaan muka hojjetame jechuudha kunoota darraati qaba kuni kana as gubbarraan kana maaliif manni warra dheeraa waan ta'eef dikkii manaatti ta'ee jiru jechuudha isinillee warra haarsanlee jechuu dandeettan kan taa'an kan hojjechuu dandeenya warri mootu lolaafuma meetii mana hojjetachuu dandeettan illee akkuma isaanii yeroo ittiin daragamaa haala kanaan jechuudha wakti kenna meeshaa akka namatti mijaa'uudhaan meeshaan kuni gama kanaallee waa hunda caalaa isaa filannoo paartiin isaa filannoo keessanii waa hunda caalaa muka ittiin hojjetametu iyyuu muka kwaalitiidha. Mideef illee ni hojjetamu mideefi tokko farra hojjenna waan isin beekuu qabdan garuu inni kuni faashina yeroo ammaa irra jiru waan ta'eef kan filattanii wanti isin jedhee kanaaf jechuudha wakti kenna obbolee keenya kan fakkaata inni kunillee isa gara shaaworii itti baasu jechuudha wakti kenna inni kun immoo tadarraabii isaa gubbarraati balbala tokko lama jenne balbala torba jira jechuudha wakti kenna kun akkuma argitan kana narratti dhufan sodaadha waan ta'eef hedduu guddaadha bakka itti galee gamaa gamanaan gisee hidhame yeroo san akka barbaadan bantanii dhufuu dandeettanii balballi isinillee hojjetamu meetira balbala keessanii gurguruu jechuudha barri tokko lama jedhee barreeffama jechuudha barri hunduyyuu mana tokkochaati mana tokkochaa fayyadamee jechuudha wakti kenna kana bisillee kichiniin biraa galfatteerti dolaawwan biraa galfatteerti yeroo ammaa warri biyya keessallee haala kanaan duraa ijjatanii jechuu barbaade warri hojii kana wajjin jammarre mootu waqtii gara keessatti nu dubbisaa warri meeshaa akkamiitu barbaaddan dursa meeshaalee nuti isiniif
maaliif isinii wajjin dalagaa deemaa waan ta'eef jechuudha. Wanta kenna waan gaarii arginu immoo isinii na waan tokko waan filatamaa tokko yoo warra biyya keessa arginu irraa jette isaan ni beekamu waan ta'eef jetanii isin immoo beekamaa arganii nuti immoo isiniif immoo qabna jechuudha. Wanta kenna kana fakkaata viidiyoon keenya ka'arraa warra lakkoofsa isaa barbaadan 977 jechuudha. Gamoo kota sinin jira amma nan kumre jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadir berbara tokko malee nyaata sisoo. Egaa Aashaan balbala kana hunda lakkoftee isin dandeetteetti asirraa tokko lama sadii afuri shan jaha torba jecha haga dhufuna egaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana balballi kun meetiraan hojjetama jechuudha. Asiin haala kanaan akkatti banama jechuudha. Gartanii haala kanaan banama. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan balbala torba qofa osoo hin tahin wanni isaan dura ajajatan waan baay'eedha. Waan baay'eedha yoo isiniin jedhu ittiin dura ajajatanii galchanii jiru. Doolaaba galchinee jirra. Akkuma san immoo ammallee kabajamtoota daawwattoota keenyaa doolaaba girgiddaa akkanaa kana tokko fi ammallee sadiitu nu biratti hafe jechaadha. Kana walumaa galatti kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaa san guutumaan guututti ganaa viidiyoo kenna. Gaafa saniif guyyaa sanii rabbi nu haa gahu. Egaa manichi akkuma isiniin jedhe mana apartaamaadha yookiin immoo mana G+ waan ijaaramee gubbaan isaa ol ijaaramuuf eegalameedha. Isaanis haala saniin xabalatanii meeshaa kana galchanii jiru jechuudha. Ammaan ani keessanii jechuu barbaade meeshaan kun Aashuun irraa sirriitti isinii haasofteerti. Baay'inaan meeshaa laamneetii yookiin immoo inni kun maqaan isaa laamneetii jedhama. Inni kun immoo UV jedhama. Tokkoon isaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa gara qarshii muunii kun tokkichi gara qarshii 13,000 bitama yeroo ammaa kana jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana yoon isiniin jedhu muunii kun tokkoffaadha yookiin immoo kwaalitiidha isiniin jechuu barbaadeti malee yaani waan biraa isinitti himuu hin barbaanne. Muunii kanaan dura isin irraa hojjennellee A grade dhaan isin hojjetaa turre jechuudha. MDF illee A grade, B grade fi C grade qaba. Inni kun illee akkuma san sadarkaa tokkoffaa fi iddoo warshaa irraa oomishamu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf Aashuun wanni isin meeshaa kana ajajadha isiniin jetteef maaliif ni bareedee ni jaalatte kana keessa ni abbaa qabaachuu wayyaa asanumaa qabaataa qabaachuu wayyaa jettee Oromooni abbaan akkanatti haala kanaan yeroo heerumsisu yookiin intala takka yoo gaafachadha isii godhuuf haala kanaan asiin direesingiin osoo isiin hafin algaan osoo isiin hafin dolaamni osoo isiin hafin haala kanaan mana isii nu ergee mana warra soddaa nu ergee jechuudha. Haala kanaan maxxarreetii jirra jechuudha. Isaan haa bulfatu ishillee nama itti horu nama itti fayyadamu rabbi isiin haa taasisu isiniin jedha. Haqa ammaan hojii turuu keessaniif guddaa galatooma. Anasumaan xumureessedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. Alaikum salaam.